Boona waraqaa edda katabisanii fi jaakkeetaa san boksa xiqqaa tokko keessa kaahee adreessa qashtiin gaafa boonan boraatii bitee erguuf irraa fudhate tokko yaadannoo xiqqoo isaa takka keessaa baafatee adreessa ishii maqaa ishii guutuu fi nambara ishii irratti katabee gara mana postaa hote. Akkuma qashtiidhaaf ergeen achumaanuu sanduuqa postaa isaa keessa yoo ergaa wahii qabaate ilaalu qulfii isaa hiishaa baafate. Akkuma sanduuqicha postaa isaa baneen waraqaa postaa tan mallattoo DBUSA irra jirtu takka argee baay'ee rifate. Wayi nin kufimoo nin dabre jechaa fuudhee dafee gara mana isaa kute. Boonan gaafa eebbifame yuunivarsiitii irraa bahu ibsaan akka DB guutuuf dirqee DB guutee ture. Akkuma gama mana isaa as deebi'een osoo garaan isaa rifatuu postaa sana bannaan barreeffamni inni arge akkas jedha. Congratulations, you have won USA Green Card Visa. Baay'ee gammadeetti yaa rabbii koo ani maaluman oolmaa ibsaan naaf oole kanaaf galcha jechaa baay'ee dhiphachaan ture. Anis DB kiyya kana ibsaadhaaf kannee gadda inni keessa jiru kanarraa baasee gammachiisuun qaba je'ee gama mana ibsaa fiigaa kute. Maal qaba osoon ibsaa amma arge jechaatti dhugumatti ibsaan nama waan qabu hundumaan na bira dhaabbatee rabbii waliin an har'a gaheera. Ibsaan anaaf hiriyaa qofa osoo hin ta'in obbolaa DB kanaa miti osoo lubbuu guyyaahuu kennee ibsaan harmee isaa tan halkanii guyyaa yoomuun bira dhaqa je'ee yaaddahaa ture bira naaf dhaqee an isatti hin qusan. Ibsaan anaaf ifa dukkana boodaati. Ibsaan anaaf ifa dukkana boodaati. Jireenya gadadoon aan yuunivarsiitii keessatti dhandhamaa ture rabbii waliin isaanan dukkana sana keessa bahee har'a gahe. Waan biraatii miti guyyaan tokkichaan inni anaa baadhatu argee ija isaarraa imimmaan buusaa. Anas na boochisee ija koorraa imimmaan koo haxaayaa dhukkeenarraa dhadha'ee uffanni inni naaf bitee ha isaa daran na bareechisunu anaaf oolmaa guyyaa sanii hangana je'amee kan tilmaamamu miti. Ibsaa ko narraa fudhadhu ofiin jechaat gara mana ibsaa fa'aa saffisaan fiige. Ammas akkana ofiin ja'a ibsaa ko ati bar qashtiin ta'u akkana jaalattu sababni fi jechaat qashtii isaatis yaadataa tola ibsaan oole baay'ee of dura qabaa. Akkuma mana ibsaa bira gaheen hulaan mana ibsaa cufaa jirti. Yaa rabbi ibsaan eessuma kute yeruma takka ibsaa wal nagarsiisa jechaat telefoona kararra dhaabbatu tokkotti gaggoree dukkaana xiqqaa tokkorraa kaardii bitee telefoona sanatti suuqee ibsaaf dawwale. Heloo ibsaa dafii mana keetiin jiraa hoodha je'eeni ibsaanis tole je'eeni finfinneerraa gama Adaamaa as deemuu eegale. Laata maal ta'e boonaan takkaa isaa akkatti muddamee saffisaan na yaamu hin agarre. Maaluma ta'e jechaat ofiin haasaa imala gama Adaamaa obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleetti jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessa jechuun ilma biyyaa cufaa. Obboleetti jechuun intala biyyaa cufaa. Leelloo miseejiin boonaan ergeef agartee boonan waliin osoo waliin argin boonan deemuu isaa daran harmeen boonaa dhukkubsattee boonaan osoo maallaqni ishii isa bira jiru telefoona isaa gurguree harmee isaa waldhaanuun sun baay'ee gaddisiisuu bira kuttee boonan nama akkam nama ajaa'ibu ta'uun miira gammachuutii fi gaddaatiin leelloo baay'ee roraatee osoon beekin imimmaan ija isheerraa roobuu eegale. Imimmaan boocha kana waan boocheef hin bar yeroo garii gaarummina isaatti baay'ee gammade. Yeroo garii boonan osoo naan waliin argin akkamitti na biraa deema jetteet ofiin haasawaa miseejii boonan kaaheef dubbiftee bakka inni maallaqa kaaheef sana dhayitee maallaqa sana fudhattee boonaaf bilbilaan argatuu hin dandeenye. Iimeela boonan achirratti katabee fi sanarratti miseejii ergitee fi akkas jetteen boonaa maaliif boonaa ana leelloodha. Gocha ati goote baay'ee na boojjise. Boonaa ati hiriyaa gaariidha. Anis boru gama Adaamaa ol dhufuufani akkuma miseejii tiyya agarteen naaf katabe. Barreeffamni ansiif katabe kun imaanaan naaf deebisuu hin dagatiin. Siin wal arguun qaba. Guyyaa gaariin siif hawwa.
jetteeni miseejii katabdee fi leelloo naasuudhaan gama kutaa hirriba ishee ol seentee sirrirra garaadhaan gombifamtee boohaa mucaan sun nama moojinniidha jechaatti akka waan walii boonaadhaan waliin garretti gatti deemti. Fannis ilillii jaalalaa osoo hin ta'in ilillii warri biyya sanii bitee mooraa keessa kaa'atu takka bitee gama mana qashtiifaa ol kute. Akkuma mana qashtiifaa bira gaheen qashtii ulaa isaanii dura teessee yaadan garmalee sokkitee teessu argee sagalee guddiftu konkolaatichaa itti iyyisiisee konkolaaticha keessaa gabbu'ee haay qashtii jechaa harka tokkoon ilillii qabatee harka tokkoon ceequu isaa tana takka ol butaanii takka gabbutaa suufa ofirratti sirreessaa gama qashtii ol deemuu eegale. Akkuma qashtii bira gaheen akkam nagaa jee nagaa gaafatee ilillii fide san qashtiidhaaf kennuuf yaallan jettee itti kofalteetti maali manaan haxaaxamoo mooraan akkam bareeffadhuuf naa kennite jetteen akka qoosaa fakkeessitee. Fannisis arrabni isaa qaqqabamaatti lakkii anbar sin jaaladha sii kenne jeen. Qashtiinis baay'ee kofaltee gorsa boonaa tokko yaadatte. Nama hundumaa onnee kabajaatiin qeebale jechoota babbareedaadhaan simate jechuun isaa takka sammuu keessa dhufnaan daftee kofla sanirraa dammeeyte lakkii Fannis keenya anbar heeruma dhabeen miti kan hin taa'uuf. Dargaggeessi daaddaatiyyaa meeqa akkan heerumu na kadhataa turani. Ani garuu qaadhimaa yoomillee taanan dhiisuu hin dandeenyeen qaba. Saniifuu piliis an akka obbolaa koo guddaattan si kabaja. Har'a booda gaafii akkanaa nan gaafatin jennaan Fannisis mee maaltu narraa irratti maaliif na didde jennaanin Fannis ati beeytaa duraanuu nama kabajaadhaan si dubbisee akka waan jaalalaaf si dubbisee seeta. An qaadhimaan qaba si jaalachuu hin danda'u akkasitti hubadhu jetteenii itti deebitee akkas jetteen. Garuu ati qabeenyas qabda maaf Oromiyaa galtee hin fuune umriin teetaatu deemaa jirti jennaanin Fannisis akkana jeen anbar sin eegaa jira malee dubra meeqan na kadhataa jira. Ani immoo jaalalti suma qofarraa na qabdi naaf beekuu didde hanga amma duraatu jennaanin yaa Fannis edaanuu ati maraatuma huccuu uffatee deemu hajaansan amma na aarsutti jirti. Piliis shamaruma si gaafataa turte san dafii dhaqqabadhu si jalaa namni biraa hin fuudhini jetteenii. Garuu biyyiti jirru tun USA ta'uu sirritti addaan siif baatee jirti jennaanin Fannisis aaree gubateetti amma nagarta yoonin ta'a akka teetii tana hudhan walmaddii dhaabeesse hin agarsiifne jechaa gama makiinaa isaa gad deeme. Qashtiinis obboleettii tiyya xiqqoo tanas siif dabalee waliin 11 siif haa taani jetteenii. Dubbiin obboleettii xiqqoo tan waa'ee Fannis yeroo mara akka qashtiin isatti heerumtu gaafataa turte san akka inni itti ergaa jiru yaadaan hubattee. Fannisis aareet makiinaa akka waan maraatetti ari'aa kute. Qashtiinis waa malee manni hin aaru je'an jetteet waa malee arraanaa gadda keessa jiru kana hin dhufne boonaa kiyya isaanumaa aarsee narraa muruuf yaadi. Garuu yoo lubbumaan naaf jiraate narraa muruu hin danda'an jechaa osoo ofii naasottuu obboleettiin ishii xiqqoon alaa ol dhuftee arra hoo maal taata jetteen. Fannistu dhufee eessa kutte ishiifin ilillii tana fide jeesi gaafannaanin aboo ishiin qaadhimaa qabdi jennaanin aaree kunoo ilillii tan sii fide dhaqee fudhadhu yoo sitti tolte jetteenii xiqqoo itti qoossetti har'a booda waa'ee tiyyaa takka siin hin gahu yoo obboleettii tiyya taate waa'ee Fannis na biratti hin dubbatin jetteen miira aaraa tokkoon gar malee butamtee quba ishii kana itti qabdee
hayyee jetteen obboleettiin baay'ee rifattee. Akkuma keenyaatu walitti qootini maal boona baay'ee yeroon daandayani hin daandayane. Qashtiin osoo kophaa teessee sirba telefoona ishii keessaa wal duraa duubaan dabalu dhaggeeffattee boonaa yaadattee baay'ee bo'aa jirtutti akka carraa ta'ee telefoonni ishii sun gaalaksii waan tureef sagaleen boonaan ergeef tan gaafa miseeyyii obboleettiin qashtii ergiteef an jaalalleesiif ta'uu hin danda'u arra booda jaalallee too jettee na hin yaamin jennaanin inni yoo isaatii qashtumaa akkana naan jee'ee akkamitti akka wal baran sagaleedhaan boonan ergeef sun miseeyyota wasaap keessaa haqamee waliin hayxee turte garuu sagaleen takka wasaap keessatti daawulood taanaan gama faayila sagalee seenti waan ta'eef osoo sirboonni daddabranii sagaleen boonaa akkana jechaa taphatu eegalte. Eega jaalalli kee na qabee amma waggaa 2 ta'eera. Hanga har'aa onnee qulqulluun kabajaa fi jaalalaan osoo guyyaa tokko jecha hamaa siin hin jeen har'a ga'eera. Har'a akkaatinaa katabduuf miti. Seenaa kiyyaaf kee waa tokko dubbadheen yoo Rabbi onnee sina irraanfattu naaf kanne sirraa murama jedheen please obsaan dhaggeeffadhu. Sagalee boonaa dhaggeeffattee akka obboleettiin ishii fakkaattee boonatti haasa'aa turte boonaan irraa murame sirriitti mirkaneeffattee baay'ee maraattee gubattee boochee waan gootu dhabdee akkana ofiin jettee hoggaa ishiin as fuula irraa dhufte naaf dhufte nin ajjeessa takka anumaaddu'a takka ishumaaddu'a jechaa xiqqoo dhaabbattee ammaas makmaaksa Oromoo kan boonan osoo haasa'anii haasawa hijaa namni ishii godhe tokko itti himnaan boonan makmaakeef tokko yaadattee nama dhiiga si obaase aanan obaase yoo namni sun uf baruu baate rabbiinuu kan isaa ni kannaaf hamtuu na godhe jettee hamtuu keessa akka hin seen obsuu qabde jeen tokko yaadattee osoo teessee boojuu obboleettiin fuula irraa dhattee ol seente. Salamaka, waliin galuu.